Al-Shabaab hotel naannoo masaraa pireezidantii magaalaa guddoo Soomaaliyaa Moqdishoo targam qabateen booda poolisiin hidhatoota hunda ajjeesuu ibse. Kalee galgala hidhatoonni Al-Shabaab hotel Siil jedham kana kan qondaaltota mootummaa biraatti jaalatamu haleela kanaan yoo xiqqaate namoonni lama akka du'an gabaasaleen garii himu. Garuu lakkoofsi namoota du'anii dabaluu danda'a jedhamee eegama. Zalaalam Taadasaa dabalata qaba. Akka maddeen nageenyaa fi namoonni ijaan argan jedhanitti Saahil Hotel kan Al-Shabaab haleele kun kanaan dura bakka aangoonni mootummaa yeroo hedduu keessatti dabarsan yoo ta'u magaalaa guddoo Soomaaliyaa Moqaadishoo keessatti ollaa masaraa pireezidaantii biyyattiitti argama. Namoonni hoteelicha keessa dho'insii fi dhukaasni qawwee akka dhaga'amu dubbatan hidhattoonni ammallee hoteelicha keessa akka jiran madda oduu kan ta'e Rooyitersitti himaniiru. Miidiyaaleen garee hidhataa kanatti dhiyeenya qaban miseensonni paarlaamaa Soomaaliyaa 4 madaaniiru jedhu. Mootummaan garuu dhimma kanarratti haga ammaa yaadan kennine. Al-Shabaab ganama kana akka jedhetti loltootni hoteelicha to'atanii hojjettootaa fi qondaalota mootummaatti dhukaasaa turaniiru. Jiraataan ollaa waajjira pireezidaantii Faraa Alii Rooyitersitti akka himetti jalqaba dho'insa guddaa tokko dhageenye itti aansee ammoo sagalee dhukaasaa qawweetu dhaga'ame. Hidhattootni baay'een erga dallaa diidarraan jiru dhukaasa gurguddaatiin diiganii booda humnaan gara gamoo kanatti seenan jechuun AFB'tti himan qondaalee nageenyaa tokko. Namni Hasan jedhamu tokko dallaa hoteelicharra koruun bakkichaatiin miliqeera. Namni kun kan du'e jiraachuu hin beeku garuu yeroo haleellaan kun jalqabetti namoonni baay'een hoteelicha keessa turan jedhe. Namni ijaan arge biraan ammoo haleellaan kun akkuma jalqabeen daqiiqaa muraasa keessatti poolisiin qaqqabuu fi milishoota Al-Shabaab waliin walitti dhukaasuun itti fufuu dubbata. Erga mootummaan garee kanarratti duula waraanaa bal'aa gaggeessu jalqabee fi nageenya eegsisuu cimsee kaasee torbanoota muraasaan as haleellaa gareen kun raawwatu hir'ateera. Al-Shabaab kibbaa fi gidduu galeessa Soomaaliyaa lafa guddaa to'atee jira. Gareen kun Al-Qaayidaa waliin hidhata kan qabu yoo ta'u mootummaa Soomaaliyaa kan deeggarsa UN qabu irratti waggoota 20 siquuf waraana hamaa irratti gaggeessaa jira. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Sheek Hasan Mohaammed kamisa akkamitti lafa jalaa fudhatame deebifachuu akkaataa danda'an irratti karoorfachuuf qondaalota waraanaa waliin wal arguun burqaan oduun biyyaalessaa Soomaaliyaa soonaa gabaaseera. Hidhattoonni Al-Shabaab yeroo hedduu hoteelota irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeessu. Hoteeluma amma haleellaan Saahil Hotel irratti bara 2019 haleellaa raawwatanii ture. Bara 2022 ammoo gareen kun hoteela Viila Raayis jedhamu kan magaalaa guddoo biyyattii keessatti argamutti cabsanii seenuun yoo xiqqaate namoota 14 galaafatanii ture. Haleellaa hoteela beekamaa Asaasee jedhamu irratti gaggeessaniinis gaazexessaa beekamaa tokkoo fi lammiilee biyya alaa dabalatee namoota 26 ajjeesaniiru. Hoteelli Asaasee ulaa galaanaa Kismaayoo kan kibba Soomaaliyaatti argamtu keessatti argama. Gareen kun Yuunaayitid Kingdamii fi US dabalatee biyyoota garaagaraan tarree shororkeessitootaa jalatti ramadameera. US immoo garee kana dhabamsiisuuf humna waraanaa ishees itti bobbaasaa. Masiinqoon geeraruun dhageettii horatee obbo Eebba Lammii irraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa manaan badhaafama. Obbo Eebbaan sirba masiinqoo isaatiin mata dureewwan adda addaa irratti sirbuun karaa miidiyaalee hawaasaa irratti beekamtii horate. Waa'ee araaraa, waa'ee gootota Oromoo, waa'ee lol Eertiraa waliinii fi kanneen biroo irratti geeraru. Maan kantiibaa magaalaa Finfinnee kenneef irratti haasofsiifne. Wanta gaggaariin akkasinii ta'e dhagayeera jalqaba baga gammaddanii. Ishi gammachuun dhabiinii elaa maasitti fakkaate beektaa biyya nagaatiif haa ta'u qilleensa nagaatiif haa ta'u ani garuu har'a miti quuqamni kun kan natti dhaga'amee kanan hojjechuu jammaree nama naan deemus dhabee nama wajjin quuqama koo kana baafadhu dhabee Waaqayyo immoo Haftaamuu Lamuu nama jedhamu Gimbii Wallaggaatti darbatee naaf Ameerikaa ture duraan. Nan beeka. Ani mana raqee sin tuffadhu mana barsoo sin tuffadhu dallaa jala faa taa'ee tananii waa'ee quuqama Oromoo kana nanaasaa ijoolleen moobaalii tachiidhaan waraabanii onlaayinii irra gadhiisan. Nuyiyyuu isa arginee waa'ee keessan hojjennee mitiiree jalqaba. Manni Taaddaleen immoo obboleessan argadhe jedhee Taaddalee Gammachuu immoo irraa jalatti suufii uffisee uwwisiisee natti uffise. Amma immoo mana argattanii jedhu dhugaadhaa? Adde Adaanechi mana kutaa 3 naalaatteetti mana kutaa 3 immoo gahaa miti lagiseedhaan malee kibsatii manaatu uummanni dadhabaa ta'ee jira. Kuni wanti tagabba'u miti lagiseedhaaf immoo maaqabiidhaaf jette. Garuu argattanii Adde Adaanechiin qaamaan deemtanii argattanii wal argitanii waliin dubbattaniittu? Adde Adaanechi dunan jalmasa arbanyoota duriitiif taphataa jiru fuulduraan utuun achi galagalee taphataa jiru maal akkuma isin argitanii viidiyoo walitti na aggaachaa malee ani isheetu na duuba jira isaantu na duuba jira abbaa dhimma dubartoota abbaa taatiyaa kana dhimma seeraatu na duuba jira hin argine. Achi dhufani. Immoo fuudhee waliin nu fuudhe. Manicha deemtanii ilaaltanii? Keessan jira iyyuu amma keessa keen jira. Waa kutaa 3 qaba. Baalaan hindi manni taala badaa'uu amma kanatti miti. Keessummaan natti dhufuu jira. Viidiyoo laallachuun jira. Iddoo viidiyoo galfatanii. Iddoo humti taa'ee keessummaan nama dubbisu jira. Maali Waaqayyoon guddiseera nama xinnoo dhaareeyanii ministeeronni hin dhufu.
eessarra gattaa'u. Ishoo ayyee garuu kana dura kan argattaniin beektanii amma gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ame? Maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu gooftaa Yesuusiin egaa ani egaa dhugaadhuma taanaanii doboqa wayni immoo yaa lolaa boombaa jala yoo arga jedhee waan yaadeen qabu sammuu kottis kana yaadeen qabu xinnoo duuti yaada manaas na joonjesseera abbaa ijoollee 8 fi ijoollee kana guddisuun na joonjesseera baay'ees immoo Ormeedaatti dadhabee xoorataa kos dhabee waggaa 16 dirree waraanaatti guggubadhee iddoo 5 xiyyiitiidhaan rukutamee tacha'amee baay'ee amma yoomittan kana tasaqaayyaa gooftaati gaa wayinnaa fudhadhu wayinnaa faradii wayinnatti faradii jedhee Gabreelii kadhadheermanii haasaa kana jamman. Amma sinii faradeera waan gaarii. Eeyyee galanni bulbinni saabata ulaa ol ka'ennaa bakka. Ayyee tole mana kana meeshaa sinii guutanii? Meeshaa dhumti guutayyuu hin jiru ganaadha. Egaa rabbitti tolu waan isaan beeku dhufanii na hubatu ta'ee hin beeku. Nama deeqoonatti ta'ee akka magaalaa Naqamteetti keeyatan jaraacharuun ni natti bitaachee akka gowwaan harka maratee ta'a. Baga gammaddanii obbo Eebbaa. Mannaan pireezidantii naannoo Somalee kan turan Abdi Mohamedii fi hoogganaa Kooppareeshinii Sibiilaa fi Injiinarii Meetek Meejar Jeneraal Kinfee Daanyaw adda cituun gadhiifaman. Obbo Abdi Mohamed yakkoota to'annoo jala oolfaman kan taasisan keessa sarbaa mirgoota namooma walitti bu'iinsa ba'aa fi amantii jidduutti walitti bu'iinsa akka uumamu taasisuu kan jedhan ture. Meejar Jeneraal Kinfeen ammoo yeroo malaammaltummaa fi yakkoota malaammaltummaa fi kaaniin himatamanii hidhaa turan. Namooti yakka akkamitti raawwatamanii fi imannaan isaanii addaan citu yookiin amnestiin kennamaaf jennee ogeesseeraa Enook Gabbisaa gaafan. Amnestii jechuun adeemsa seeraa irratti jiru himatni yakka addaan kutuu jechuudha. Sababa adda addaatiin addaan kutta. Tokko for a political reason. Tarii yoo biyya keessatti wanna akka transitional justice yookaan immoo akka dhiifamaa gara nagaatti deemuu yoo jiraate namoota kana irraa kuttee addaan kuttee san booda baasta. So it's a kind of gesture. Namoota siyaasaaf malee namoota kaanii miti. Yoo baay'ee amnestiin namoota siyaasaa walii wal qabata. Garuu namoonni siyaasaa kun kan isaan hidhaman yakka adda addaa dalgee ta'uu danda'a. It can be a corruption crime, it can be a homicide, it can be just any other crime, regular crime. Garuu immoo hidhaadhaa ba'uun isaanii dhimma national reasonii qabaachuudha mala. So yeroo sana amnestiin gochuu ni danda'ama, discontinue gochuu ni danda'ama. Kan biraatiin immoo pardoniitu jira. Pardon jechuun without any political reason namuma hidhamee jiru yakki dalagee itti murtaa'ee mana hidhaa jiru sentensii serve gochaa jiru waggaatti pirezidantiin naannootii fi pirezidantiin biyyoolessaa nama hamma kana dhiifama godheera hamma kana dhiifama gooneera mana hidhaatti gadi baasu akka it's a gesture of humanity. So pardon powerii yookaan immoo aangoo pirezidantii naannoo fi pirezidantii biyyoolessaati. Amnestiin garuu prosecutorshiniitu yookaan abbaa alangaatti discontinue godha. Of course, ministeera irraa dhufuu danda'a yookaan immoo prime minister irraa dhufuu danda'a. Himatamee adoo jiru yookiin yakkaan sun adoo jiru himatame isaanii addaan kutan. Addaan kutamu jechuudha. Namoota sarbaan mirgoota namooma gugurdaa raawwatan yookiin malaammaltummaa fedha biyyaalessaa raawwataniif dhiifama hin godhan yookiin amnestii kana hin kennaniifi. Yeroo baay'ee hin godhamu. Namoota yakka gurguddaa hirmaatan kan nama duratti beekaman amnestiin hin godhamu. Innumaayyuu standardiin akka addunyaatti jiru amnestii loon abiyuuzii godhama yeroo baay'ee soddoon abiyuuz amnestii loo jedhama. Kana jechuun namoonni aangootti gaafa dhufanii gareen tokko gaafa aangootti dhufu garee isaanii keessaa nama yakka gurguddaa dalageef amnestii kenneefii akka isaan itti gaafatamne godha. Abiyuuzii godhu jechuudha yeroo baay'ee amnestiin. Amnesty loon namoonni yakka dalagan kanuu itti gaafatamu irra jira. Garuu namni yakka tuun dalagin akka political charge yookaan politically motivated yoo ta'e amnesty kennuun it's a good gesture. Itoophiyaan jarri kun kan gadhiifamee fi faayidaa uummataatiif jedhu faayidaan inni qabu maal fa'a? Tarii biyyattiin yeroo ammaatti akka araaraa wayii yaaddii yookaan waan akkasii yeroo dubbatan nagaa araara sanaa fi faayidaa tarii qabaachuu danda'a shakkiin jiru jira. Garuu immoo namoonni lamaan kun tokko Abdii Ileedhaa namicha Somaaleeti tokko immoo Jeneraal Kinfee fakkaata namicha Tigraay. Abdii Ilee ilaalchisee dantaa yookaan faayidaan nageenyaa dhufu maal akka jiru naaf hin galu. Maaliif Somaaleen amma yeroo ammaatti territorii nagaa qabu natti fakkaata rakkoon hin jiru dubbii keessa hin jiran so abdiilee gadhiisuun yakka dalagee yoo ta'e itti gaafatamuun dirqamama. Jeneraal Kinfeen immoo
yakka miiteek waliin corruptionii waliin wal qabatudha kan inni dalage. Tarii nageenya Tigraay keessatti dhufuu isaan barbaadaniif akka gesturii ta'a jedhanii ta'uu danda'a dantaan jiru. Garuu yoo dhuguma dantaa biyyoolessaatiif yoo nageenyaati yoo ta'e namoota hedduutu hidhamee jira. Kuma dhibbaataman political crime yookaan yakka politikaa waliin wal qabate. So nama lama gadhiisuu nama yakka dalage gadhiisuun yookaan amnestii kennuun namoota kuma dhibba hedduun jiran immoo kan yakkatu hin dalagamin itoo dalagimmaa jiran qabanii taa'uun hiikaa waan qabanatti fakkaatu gamkiyyaan. Namoonni ammallee manidhaa jiran fakkeenyaa fi hooggantoonni olaanoon ABO mani murtii gadhiisuullee hagamaa manidhaa jiranii warka lamaan gadhiisuun daandii ordofanii warkallee gadhiisan fakkaata? Waan gadhiisanitti fakkaatu maaliif mootummaan yeroo jiru kanaaf diinni guddaan nama yakka corruptionii dalageetu hin taane diinni guddaan nama qulqullummaa isaa eeggatee qabsoo siyaasa keessatti hirmaatu. So hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo nama hedduutu mana hidhaa keessa jira. Namoonni sun yakka hin dalagne malaammaltummaa hin dalagne so qabsoo qulqullummaadhaan kan falman. So warra akkasii gadhiisuun mootummaadhaaf rakkoo guddaadha maaliif namoonni akkasii namoota qulqullummaan qabsoo keessatti hirmaatan